Dubbii Waaqayyoo keessaa lafa tokkoon isinii qooduu barbaada. Innis kadhata Isaayyaas Waaqayyoon kadhatedha. Isaayyaas yommuu Waaqayyoon kadhatutti akkana jedhee Waaqayyoon kadhatee argina. Innis yaa Waaqayyoo nuyi si abdannoo faara nutti tolii. Ganama ganama jabina keenya guyyaa rakkinaattis gargaaraa keenya nuuf ta'ii jedhee Waaqayyoon otoo inni kadhatu argina. Isaayyaas yommuu Waaqayyoon kadhatu kana Waaqayyoon abdatee kadhata. Rakkina isaa keessaa ba'uudhaaf, muddama isaa keessaa ba'uudhaaf, faara akka inni itti toluudhaaf, haala isatti ulfaate, haala isa danqeef saba isaa danqe Waaqayyo akka inni jijjiiruudhaaf Waaqayyoon abdii godhatee yeroo inni kadhatu argina. Har'aatis sagalee kana dhagaa kan jirtu haala si danqe, waan sitti ulfaate, waan humna kee gararraa ta'e, waan humna kee caale qabda taanaan Waaqayyoon abdii kee godhadhuutii kadhadhu. Waaqayyo inni ati abdii kee godhattee kadhattu faara sitti tola. Ganama ganama si gargaara. Guyyaa rakkinaattis achi keessaa dhufee si baasa. Kanaaf Waaqayyoon warri abdiidhaan kadhatan, Waaqayyoon warri abdiidhaan waammatan, Waaqayyoon warri abdiidhaan eeggatan qaanaan hin beekan, leeyyaan hin beekan. Akkuma Isaayyaas Waaqayyoon abdatee kadhatu, atis har'a waan sitti ulfaate keessaa ba'uudhaaf dhimma itti furmaata barbaaddu sanaaf abdiidhaan Waaqayyoon kadhadhu, abdiidhaan Waaqayyoon waammadhu. Waaqayyo inni ati abdiidhaan waammattuuf abdiidhaan kadhattu siif hin mul'ata, si gargaara.